Tole hordoftoonni TV Araaraa lafa jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Kanatti aansee waan ani isinitti dubbadhu gaafa afurii kaasee amma jaatti sagantaan daldaltootaa waggaa waggaatti geggeeffamu guyyaa afurii gaafa afurii jalqabee amma jaatti waan itti fufuu fi guyyaa waamicha kana dhageessanii kaasee akkasin itti qophooftanii dhuftanii eebba kanarraa hirmaattaniifan isinitti dubbadha. Egaa bara kana xinnoo outreach yookaan konferensii baane lubbuu barbaadu irra waan turree fi sagantaan kun xinnoo gara gannaatti siqee atoo ammas hin darbine yeroon isaa yeroo gaariitu jira. Guyyaa sagantaa kana dhageessan irraa kaaftanii karaa hundumaan qophooftanii akka dhuftanii eebba Waaqayyo kanarraa hirmaattan isiniin jedha. Kan Waaqayyo gaarummaa isiniif godhe baroottan darbe keessa baraan achaanu keessa abaarsi hojii keessan irraa cabee kan milkooftan dhuftanii dhuga baatii akka laattan isiniinan jedha. Warri hirmaattanii hin beeknes dhuftanii akka hirmaattan maatiin Araaraa waggaa waggaatti dhuftanii sagantaa kanarraa hirmaattan bilbiltanii iddoo qabattanii dhuftanii akka isin hirmaattanan isiniin jedha. Gooftaa Yesuus araara guddaadhaaf eebba guddaadhaan eebba Abrahaamiin nu gidduutti argama. Waaqayyo bara keessan irratti hojii keessan irratti waan haaraa hin fida. Isinis kan amantanii qophooftanii akka dhuftan isiniin jedha. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 39-40tti isiniifan dubbisaa. Yemmuu Yisihaaq abbaan isaa kunoo lafti jireenya keetii iddoo coomni lafarraa fagaate ol gubbaadhas fixeensa waaqarraa gadi fagaate in ta'a. Ati billaa keetiin jiraatta, obboleessa keetiifis in hojjetta. Garuu yeroo diddee jalaa sochoosti waanjoo isaa boquu keerraa in buufta jedheen. Kutaan kun Yisihaaq ijoollee isaa eebbisedha kan arginu kutaa kana keessatti. Akkuma beekamu Eesaayi hangafadha, Yaaqoob immoo quxisuu ture. Garuu abbaan isaa Yisihaaq Esaawun nyaata dhaam jedhamu hojjedhuu naa fidi itoon hin du'in dura sin eebbisaattiin jedhee amma Esaawu adamsuu dhaqetti Yaaqoobi bushaayee mana keessaa qalee uffata obboleessa isaa Esaawun fudhatee abbaan ijji isaa dimimmisaa'eedhaan argu waan ta'eefi eebba obboleessa isaa dursee jalaa fudhate. Esaawu erga bushaayee caakkaa ajjeesee nyaata dhaam jedhamu kana hojjetee fidee booda abbaadhaan na eebbisi jennaan takkaa eebbiseera ni jedhe. Maaliif eebbisuunis abaaruunis al tokko waan ta'eef ani eebbiseera jedhe. Obboleessa koo na gowwoomse kan koo miti hin booye. Isa gaana miti Waaqatu eebbiseedha. Esaawu abbaa isaan dhumarra akkas jedhe anaaf eebban qabdu jedhe. Akkanattiin jedhe. Bara jiraattu hundumaa jedhe billaa keetiin jiraatta. Harka obboleessa keetii jalatti bultaa isaaf hojjettaa jedheen. Garuu bara diddeetti mormitu jedhe waanjoo kana ofirraa gatta jedheen. Waanjoo abaarsaas dhukkubas iyyumas ayyaana gooftaa jala humna gooftaa jala gallee gaafa ofirraa morminu wanti nurraa hin cabneef wanti hin kufne hin jiru. Sababni isaa Kiristoos Yesuus keessa jira badhaadhummaan hafuuraa, fayyaan eebbi hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Ayyaanni Yesuus Kiristoos wanti inni hin cabsine hin jiru. Kanaaf sagantaa kana irratti yeroo isin ittiin mormitanii waanjoo jireenya keessanirra, hojii keessanirra, baraaf maatii keessanirra taa'ee cabsitanidha. Kanaaf sagantaa kana irratti humni ayyaana Waaqayyoo inni waanjoo cabsu hin mul'ata. Eebba kanarraati kottaa hirmaadhaan isiniin jedha. Gooftaa Yesuus isin haa eebbisu. Amma isiniifan kadhadha. Hin kadhanna. Araarri kee guddaa kan ta'e mootii waaqaaf lafaa hundaa kan dandeessu Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob araara keessa dinqisiisaadhaan guyyaa irraa geenyeerra.
jaalalli kee nu baatee nu danda'eera. Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Waa'ee saba kee ulfaadhu, maatii araaraa hundumaaf ulfaadhu. Sagantaa gaafa afurii amma jaatti jiru kanarratti sabni kee argamanii akka isaan hirmaataniif haala mijatuuf, namoota haalli hin mijanneef maqaa Yesuusiin haala mijatu. Namoota bu'aa bayii keessa jiraniif haala mijatu. Kanatti gaarummaa isaanii goote dhufanii akka isaan dubbataniif karaan isaanii qulqullaa'u, balballi isaanii banamu. Akka isaan sagantaa kana irratti hin hirmaanne wanti danqaa dura kaa'u, wanti maatii araaraa hundumaa mormu saatii kanaa kaasee hojiin dukkanaa paaralaayizii ta'u maqaa Yesuusiin. Paaralaayizii ta'u maqaa Yesuusiin. Paaralaayizii ta'u karaa isaanii irraa, abjuu isaanii irraa, jireenya isaanii irraa paaralaayizii ta'u. Paaralaayizii ta'u mootummaan seexanaa ammaa kaaseen ejentoonni diinaa lafa jiran hundumaatti paaralaayizii ta'an maqaa Yesuus Kiristoosiin. Cabsaa ba'aa sagantaa kana irratti hirmaadhaa. Galaana amma galaanaatti, andara amma andara lafaatti, ba'aa biiftuu amma lixasheetti wanti mul'ataaf hojii keessan adeemsa keessan danquu hundinuu paaralaayizii ta'u ammaa kaasee paaralaayizii ta'u, paaralaayizii ta'u, paaralaayizii ta'u dhiiga walichaatiin. Humna dhiiga walichaan sagantaa kana irratti akka hirmaattaniif haalli hin mijanne siniif haa mijatu, isin hiikeera, isin eebbiseera. Dhiiga Yesuusiin ameen, ameen, ameen. Gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaa. Information yookaan odeeffannoo kanatti aanee jiru akkamitti akka galmooftanii, lakkoofsa bilbilaatti hin galmooftanii, guyyaa gaafa 3 yookaan kamisaa akka galmooftanii beeksisi kanatti fufee jiru jira. Isinitti himamaa isarraa hordofaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaan isiniin jedha. Thank you.